Jaalalleewwan Israa'el kuniin galma daldala keessaa laf jala bakka konkolaataa dhaabaniitti wal fuudhan. Bakki kuniin misaa'el dandamachuu fi kan qophaa'e. Eegii waraanee jalqabee namni walitti qabamuun Israa'el keessatti dhoowwaa yookiin dhorkaa. Kun ammoo fuudhi isaanii hin dhaabne. Bakkichi eegumsa qaba. Namoota hedduu qabachuu danda'a. Baay'ee gammadeera. Guyyaan kun guyyaa jireenya keenya keessatti adda ta'eera. Ganama kana gaddaan hirribaa ka'e. Garuu guyyaa kanaaf wanti barbaachisaa ta'e maatii, hiriyoota, cidha koof sirnichi as biyya kana keessatti akka ta'e hubadheen gammade. Guyyaan kun ga'uu isaa namni as jiraachuu qabu hundi as jiraachuu isaatti gammade. Karoora ni baasna. Garuu kan murteessu nu miti. Kanaaf karoorri kan nuti eegne caalaa gaarii ta'e arganne. Aadaa garee keessatti wanti feetee uumamtee illee fuudhaa guyyaa bira dabarsuun hin danda'amu. Ati sila waraan keessaa cidhiin godhataa?